kaayyoon sagantaa har'aa kun inni guddaan hawaasa keenya yeroo adda addaatti waan adda addaatiin gargaaraa turree fi harka qalleeyyii ta'an akka of danda'an keessattiyyuu inisheetivii manaa bara darbe jalqabame itti fufsiisuudhaaf sagantaa qophaa'ee fi namoonni as keessatti akka fayyadamaa ta'anii oomishaa fi oomishtummaatti galuu danda'an sagantaa qophaa'eedha waan ta'eef sagantaa kanarratti argamuu keessaniif hundi keessan baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Paartiin badhaadhinaa paartii namoomatti keessattiyyuu nama giddugaleessa godhatee hojjetudha. Mootummaan paartii keenyan hundaa'es waggoottan dabarsine kana keessatti hojii qabatamaa waan lakkaawamuu danda'uu fi waan hawaasni keenya irraa fayyadamuu danda'u hoggansi keenya ummanni keenya akkasumas waliigalatti mootummaan keenya hojiilee gurguddaa hojjechaa turee jira. Akka magaalaa keenyattii fi akka kutaa magaalaa keenyattis keessattiyyuu galmoota gurguddoo akka magaalatti qaban milkeessuudhaaf hojiileen gurguddaan hojjetamaa turanii jiran. Inni jalqabaa galmi jalqabaa keessattuu wabii nyaataa milkeessuu wajjin wal qabatee mootummaan inisheetiiviiwwan gurguddoo bocee inisheetiivii kana keessatti mooyyuu hawaasni keenya sadarkaadhaan jiru akka fayyadamuuf halkanii guyyaa hojjechaa turee jira hojjechaa jirra. Kanarraa kana garuu kan adda isa godhu inisheetiivii kanaan dura gareedhaan hojjechaa turre mana manatti galuu qaba yaadama jedhuun mana manatti galchuudhaaf sosochii hawaasa keenya dammaqsuu hawaasa keenya gara misoomatti galchuudhaaf sagantaa qophaa'eedha waan ta'eef wabii nyaataatiin hawaasni keenya akka of danda'u hawaasni keenya gargaaramuurraa gara oomishtummaatti akka ce'u kanaaf immoo mootummaan humna qabuun keessattiyyuu wantoota sadeen baajata mootummaa humna waloo fi badhaadhina maatii fayyadamuudhaan hawaasa keenya dammaqsinee hojii misoomaa keessatti akka hirmaatuuf godhaa turree jira. Guyyaa har'aa kana sagantaan kun keessattiyyuu humnoota waloo fayyadamnee namoota harka qalleeyyii ta'an 1,000 ol ta'an sheedii lukkuu manaa qopheessinee hawaasa keenyaaf guyyaa har'aa kanatti akka oomishtummaatti galan akka nyaatan of danda'aniif sochii godhaa turree jirra. Sochii kana keessattis hojii guddaan hojjetamaa turee jira. Kanaafuu fayyadamtoonni sagantaa har'aa duraan dursee baga gammaddanii baga gammannee paartiin keessan paartii nama gargaaruudhaan namni of danda'ee jireenya isaa akka gaggeeffatuuf paartii hojjetudha waan ta'eef kanaaf fayyadamtoonni guyyaa har'aa hundi keessanuu baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada irra deebi'ee. Badhaadhina maatii milkeessuudhaa wajjin wal qabatee paartiin keenya hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Badhaadhina maatii gaafa jennu badhaadhina jennee kan nuti dubbannu kun waraqaa qofaa irratti osoo taane qabatamaatiin dhala namaa bira ga'ee jiruuf jireenya hawaasa keenyaa qixa jijjiiruu danda'uutiin kan hojjetaa jirudha jechuunidha. Bu'uuruma kanaatiin bulchiinsi magaalaa keenyas jiruuf jireenya hawaasa isaa uummata isaa jijjiiruudhaa fi inisheetiiviiwwan gurguddaa qabatee magaalli bakka bitanii nyaatan qofa osoo hin taaneeti bakka itti oomishanii wabii nyaataa itti mirkaneeffatan akkasumas sana bira darbee bakka itti gabaadhaaf dhiyeessuu danda'an akka taatuuf xiyyeeffannoon kennamee inisheetiivoonni gosa adda addaa lukkuu irratti loon aannanii irratti furdisa irratti akkasumas kanneen biroo irrattis hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Kana gaafa jennu wabii midhaan nyaataatiin of danda'u gaafa jennu wabii nyaataan of cimsuu gaafa jennu hawaasni keenya karaa jiruuf jireenya isaa qixa gammachuu qabuun nagaa qabuutiin jijjiirrachuu gaggeeffachuu jijjiiramuu akka inni danda'uuf kan hojjennu wanta ta'eef bulchiinsi magaalaa hojiiwwan gama hundaan hojjetaa jiru keessatti hawaasa isaa hirmaachisaa fayyadamummaa isaa mirkaneessaa hojii isaa kan itti fufu ta'uusaa isiniif kaasuun barbaada. Mootummaa fi uummanni walamanee deemuu waan irra jiraatuuf galma arfaffaa galma tajaajila mootummaa ammayyeessuu jedhu magaalaa keenya keessatti hojiitti kudhaan bu'aan abdachiisaan argamaa jira. Keessumaa gama kanaan hojii gurguddaa sadii irratti xiyyeeffannee hojjechaa akka jirru sila jaalleen koo kaasee jira. Galmi hojiin tokkoffaan guyyaa abbaa dhimmaa sadarkaa adda addaatti sadarkaa magaalaatti sadarkaa kutaa magaalaatti abbaan dhimmaa guyyaa shananuu tajaajilamuu qaba. Garuu immoo hooggansi siyaasaa hojii dabalataas waan qabuuf guyyoottan sadan waajjira taa'ee uummata tajaajiluu qaba. Waajjira taa'uu qofti galmaa miti tajaajila kennuu qaba. Rakkoo uummataa arguu qaba. Rakkoo uummataa hiikuu qaba. Mootummaa fi uummata walitti dhiyeessuu qaba. Gaaffii uummataa deebisuu qaba. Galma jedhu keenyee hojii hojjechaa jirra. Calqabbii gaariitu jira. Garuu immoo ammas daandiin dheeraan akka nu hafu wanti agarsiisu hin jira. Inni lammaffaan dijitaalessuudha. Tajaajila keenya dijitaalessuu ammayyeessuu teekinooloojiitti fayyadamuu hawaasti mana isaa taa'ee
teknoolojii harkasaa jiru yookaan itti dhiyoo jiruun gaaffisaa caasaa sadarkaan jiruuf akka dhiyeessu deebii akka argatu kanaan immoo baasii akka xiqqeessu yeroon akka hin qisaasofne hojii karoorfamee hojjetamaa jiru waan ta'eef gama kanaan uummata magaalomsuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechuun akka nurra jiraatu yoo jiraate illee hojiin gama kanaanis hojjetamaa jiru gaariidha. Caalmaatti cimnee deemuu danda'utu irra jiraata. Kunis mootummaa fi uummata walitti dhiyeessuudhaaf tajaajila ammayyeessuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru waan ta'eef hojichi calqabbii irra jira. Kanas cimsinee deemuu danda'utu irra jiraata. Inni sadaffaan gaaddisa odaa sadarkaa magaalaatti calqabne kana kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti hojiirra oolaa jira. Aanaalee arfan irratti hojiirra oolaa jira. Uummanni keenya beekee tajaajilamuu qaba. Tajaajilli achitti karaa haqa qabeessa ta'een, karaa dhugaa ta'een, karaa loogii fi waan hin malleen hin qisaasofneen ifaaf karaa bilisa ta'een tajaajilli kennamuu qaba jennee waan amannuuf kanas jabeessaa mootummaa fi uummata keenya walitti dhiyeessaa galmoota akka mootummaa paartiitti qabanne milkeessuudhaaf hawaasti keenya hojii hunda keessatti hirmaannaa gochuu akka qabu asumaan ammas waamicha koo dhiyeessaa hojii eegalle kana cimsinee deemuudhaaf ammas akka magaalaatti akka hooggansa magaalaatti waadaa kan isinii gallu ta'uu koo asumaan mirkaneessuun barbaada. Gama biraatiin ilaalamoota haaraa uummata magaalomsuu lafa magaalomsuu tajaajila magaalomsuu jennee tokkaasnu kan dhugoomuu kan danda'u hirmaannaa fi qooda fudhannaan hawaasaa sadarkaa olaanaatti yoo dhufedha. Kanaaf immoo hojiin lafa magaalessuudhaaf deemaa jirru adeemsa dheeraa deemaa jira. Keessumaa ijaarsa seeraan alaa labsii duraa gara seeraatti fiduudhaaf tarkaanfii fudhanneen hawaasa keenya 10,000 ol ta'u mirga itti humnee jirra. Kuni hawaasa keenya gama tokkoon fayyadamaa gochuu gama biraatiin immoo lafa magaalomsuudhaaf pilaanii magaalaa eegsisuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru waan ta'eef lafa magaalomsine hawaasni tajaajila argachuu qabu sana karaa ammayyaawaa ta'een akka argatuuf uummata keenya irrattis hojiin barsiisuu hojiin dandeettii cimsuu caalmaatti cimee deemuu danda'utu irra jiraata. Gama tajaajila fooyyessuutiin tajaajila magaalomsuutiin hojiin jalqabne jira. Isa kana caalmaatti cimsinee hin deemna. Deemee hawaasti keenya hojii hunda hojjetee yoo hin qusatee yoo gara investimentiitti hin ceene rakkoo hiyyummaa keenya haala amma jiru kanaan hiikkachuu hin dandeenyu. Kanaaf galma wabii nyaataa mirkaneessuu jennee kaasne sana hojii qabatamaa mana keenyatti hojjennu waan amma sheediiwwan 1,000 ol kutaan magaalaa Abbaa Gadaa badhaadhina maatiitiin humna walootiin maatiiwwan amma sitti argaman kanaaf kennuudhaaf deemu kun tokkoon aadaa hojii kan jijjiiru gara qabatamaatti kan fidu jiruuf jireenya uummataa kan jijjiiru ta'uu danda'utu irra jiraata. Kana goonee aadaa qusannaa qabnus fooyyessinee hawaasti as keessaa gara investimentiitti ce'u jiraachuu akka qabu hin laalamaa jechuudha. Kanaaf sheedii kana fudhachuu qofti akka galmaatti ilaalamuu qabu. Maalitti hojjennee bu'aa maalirraa buufannee hawaasni keenya naannoo keenya jiru ammamirraa fayyadamee kan jedhu kun sirriitti ilaalamuu qaba. Kanaaf sheedii amma kenninu kun sirriitti babal'achuu qaba. Kutaa magaalaa hunda ga'uu qaba. Hawaasa hunda bira ga'uu qaba. Galmootni keenya akkaataan nuti hojjennu baajata mootummaatiin humna walootiin badhaadhina maatiitiin hojjenna jennee kallattii keenya jirra. Har'aasitti kan argaa jirru badhaadhina maatii caala humna walootiin kan hojjechaa jirrudha. Humni waloo keenya caalmaatti cimee maatiiwwan harka qalleeyyii 10,000 magaalaa keessa jiran bira qabu akka qabnu wanti nutti agarsiisu jira. Isa kana caalmaatti cimsinee kan deemnu ta'a. Sheedii kana yaa'u barbaadee ijoollee kootiin guddifadhaa waan adda addaa na gargaaraa jedhanii ganda kana gaafataa ture. Isaan illee amma deeggarsa naa godhanii deeggarsa isaan naa godhanii na gargaaranii isaanitti yaa'u dhaammataa ture. Amma kootitii waan akkanaa fudhadhu naan jedhe obbo Alamuun. Kanaaf akkanatti argachuu danda'e. Hawaasaafis wantoota ani dhaamu waggaa har'aa wantoota kana hojjetanii fooyyessanii maatii ofii fooyyessanii nama harka qal'eeyyii akka gargaaraniif dhaamsa isaaniif dabarsuu barbaade. Mootummoota keenya kulli isaaniin galateeffadha. Maaliif lammii keenya warra akkanatti harka qal'eeyyii ofii isaanii ollaa isaaniitti ilaalanii isaan gargaaraniif baay'ee galata guddaa isaaniif hawwu. Harka qal'eeyyii jedhamee akka calallii bakka zoon irratti calaluudhaan carraa kan argadde anillee akka harka qal'eeyyiitti wanta kan argachuu danda'e jechuudha. Kun immoo mootummaan tarsiimoo kana diriirsee wanta kana hojiitti galchuu jechuun
guddina maatii fi akkuma san maatii badhaadhinaa kan jedhu mirkaneessuudhaaf fi jechoota idarraa gara mindaa kan jiru san isa san jechaan osoo hin ta'in gochaan gara hojii akka itti fufsiisu agarsiisaa jechuudha.